Akkam jirtu daawwattoota keenya ammas walitti deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo baroota dheeraarraa jalqabee qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi akkasumas abbaa qabeenyummaa ergaa jalqabee hedduu baroota dheeraa lakkoofsisee jira. Kana keessatti ammoo keessumattuu baroota 1960 haga baroota 1990tti haalli qabsoon Oromoo keessa ture akkam akka fakkaatuu fi akkasumas yeroo garagaraatti qabsoo irraa qooda fudhachuudhaan umrii ijoollummaa irraa kaasanii qabsoo geggeessaa kan turan keessummaa taasifannee jira. Isaanis Kanaadaa Edmonton irraa har'aan kana as Minnesotaatti argamu. Minnesota keessaa immoo istiidiyoo OMN tti kan argaman keessummaa keenya obbo Abbaanaa Jinaati. Egaa obbo Abbaanaa Jinaa qabsoo garagaraa irraa qooda fudhachuu fi qabsaa'ota hedduu wajjin akka qabsoo irraa qooda fudhatan seenaa isaanii irraa barree jirra. Kanaan wal qabatee akkasumas Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn irraa waahilli keenya Shangalee Aleetis nu biratti argama. Egaa mee fuulleffannaan kennannoo guddaan irratti xiyyeeffannu qabsoon durii imalli isii eessarraa eessatti ture, milkii fi miidhaan qabsoo durii argamsiise yookaan dhaqqabsiise maal kan jedhuu fi sirnoota qabsoo duraaniitii fi sochiilee yeroo ammaa kana wal bira qabsiifnee yoo ilaalle garaagarummaa maal kan jedhuuf kan biroo kan kaafnu ta'am hanga xumuraatti nu waliin hordofaa. Egaa duraan dursee keessummaa keenya Edmonton irraa har'aan kana sitti argamtu baga nagaan dhuftan isiniin jedha anaa dhufu. Baga nagaan dhuftan galata guddaa qabdanii dhugaa rabbiitti har'a mana OMN keessatti na waamtaniitiin keessummeessaniitiin gaafii na gaafachuu keessaniif galata guddaa qabdanii kanaafuu galatooma isiniin jedha. Shangalee isillee baga nagaan dhufte anaa dhufu siin jedha maaliif Minnesotaan si haaraa wanatti fakkaata? Ana haraami lakkiin. Kanaan dura dhuftee yeroo sadaffaa hootiiti. Akkas taanaan warruma biyya tanaa jechuun ni danda'ama. Haa ta'uufuu ammaaf keessummaadha baga dhuftee waa'ila keenya damee Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornitti OMN jalqabuudhaaf achittis akka hojjettu abdii qabna beeknas beekamaadhas. Egaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jedha. Mee jalqabaa obbo Abbaanaa Jinaatti yoo dhufe qabsoon imalli durii maal fakkaatti yoomirraa immoo isin akka nam tokkootti akka dhuunfaatti qabsootti makamtanii eessarraa itti seentanii akkasumas qabsoo durii sanitti seenuun immoo yeroo sanitti maalirraa kaataniiti achirraa jalqabna. Bareeda bakkeen inni irraa deebisuu barbaadu qabsoon baala keessan jalqabdituun eessarraa jalqabamte osoo jettanii waan bareedaa dhugaa rabbiitti hundeen qabsoo sanii bakkeen jalqabamte baale akkati jalqaban qabdi nama jalqabe qabdi karaa isiin irdeemte jira qabsoo san baala keessatti jalqabamuun isii guduunfaa isii ta duraa abbaa keenya Haaji Isaaq Daadhii Baraartetu qabsoo san guduunfee gaafa Finfinnee irraa mana hidhaa yookaan qumsirii mana hidhaa qumsirii irraa bahee jedhee baale dhufee baaletti magaalaa Gindiiritti namoota gabaabaa wal gahee itti dhaamatee anaadha kunuu biyya Soomalee deema. Soomalee irraa gargaarsa argadha. Gargaarsa isa yoo rabbiin taate gaafa waan san mootummaan nu eehamte an ergaa isinitti ergaa akka dhuftaniitiin waan san ni fuutanii jalqabdan jedheetiin namni dhaamsa duraa yookaan wixinee duraa nu guduunfee Haaji Isaaq Daadhii Baraartiti. San ammoo nuyyuu osoo haasawa kiyya guddatti hin seenne rikoordii yookaan
gaafii fi deebii Sheekh Muhammad Rashaad 62 isaan godhetu jira. San osoo dhageettanii irraa baatanii eegasii sila dubbitti tarraa kanaafuu san dhageeffanna isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Akkuma gaariitti jira. Hundi kiyya guddaa biyyumatti dhaladhee fi biyyuma dawlaan Itoophiyaa islaamaansatu fi biyya biraa ka deddeeme barbaada ilmii ishii deddeeme keessatti umrii kiyya guddaa. Aakhira amma ammoo zamana gabaabaa keessa biyya Somaalitti as hijiraa bahee sababaan أنا هاي لسلاسين نوامت نگر گاری بیا هر کس دینم کہنا تو کچھ تو ہوا کبھی کفرسیس کو این کفرسیس لینے نے اکتو کچھ تانی دینا عربہ کنا پھر سفر بھی کب ہری اسرح نورالی استانی نمی لفظ سے نتکت بیسی سے نتکت دینم کہنا لن تو کہاتا أنا مدينة إسلام حقاني كل إنجل يدي هاي لين حقاني كنجل هاته الليسان من الدين في قبل من الدين فينا قبلنا يتسين بالدين قبل دين بيفينا تقش هاته نغر غاري نمي أفوس لغاية جلن أفعل الله الدوبة اختلال بيفيد دين نوغرسي بيا هر كسي دينا حققته كريستانة حسين بيه إرشا سني إسلام اللي دولة خبرها كل وانا كل من لنا إجارة دولة عن سنان تاف نمل لنا الرنكيبل أن اللي سرى الرنكيبل سنبوث لنا خيري لديه يهتاف غامري أننا تاية أنا سيبا إذا سيبا ستة بسربات الجنبهية ما هذا لديه تاية سببا هذا سنتو إدارة تحديد إسلاما كعباسي نصارى والإنسان لو يشافي تايبا مريا مارا سيقال شفت تايبا تاينسون حبس دولة بسابات كانت هاتو sochiin silaa'u Oromoodha tan naannoo Baaleetti godhamte hedduu beekamtuudha namoottiin adda addaa kitaaba adda addaa barreessanii jiranii rakkinni uummata Oromoo yeroo san haala adda addaatiin hacuucaan uummata Oromoo irra turte hedduu cimtuudha Haaji Isaaq Faan maaltu isaan dhidhiibde naannoo sana dhiibbaa akkamtuun ture miidhaan hogguu san turte naannoo Baaleetti kan ammoo uummata maqaatira dhoyte kana kaasuu danda'e sababaan isaa maal ture sababaan isaa gaa sababni gabrumfataan sababni isaa namuun beekaa guyyaa guyyaan gabrumfataan ummata keenyarraa gibira dabaluu waa meeqa dabaluu lafarraa fudhachuun waa hedduun daddabalamaa deemaa ammoo Haaji Isaaq sanirraa diqqoo addaa Haaji Isaaq Finfinne keessatti amata 12 hidhaa manaa taa'ee ture sababni sunillee sababa Haile Sillaaseen ofitti waamee nu yeroo gabaabduutti gargaarsa sirraa barbaada gargaarsa sirraa barbaadu ummata Oromoo ati nama hayyuu isaaniiti mootii isaaniiti si dhagahin jechaa dhagahee tanaafuu ani wanni sirraa barbaadu akka ummata na gargaartee ummanni kun afaan tokko tahee diinni isaanillee tokko ta'uu sirraa barbaada ummata keenya gara diina kiristaanatti ummata islaamaa kana naa deebisi jedheeni Haaji Isaaq ani hin danda'u tana godhuu sana narraa dhiifama naa godhi waan akkasii ani jechuu hin danda'u jedhee inni dubbii san jalaa dinnaan magaalaa tana keessaa bahini taa'ii mana keetiin bahini jedhee amata 12 achi keessa turanii
sani interviyuu irratti dhageettan gaa. Yeroo sanitti bara dukkanaa fa'a jedhamee laakkama yookaan himama. Maaliif akka ammaa kanatti walqunnamtiin hin jiru keessumattuu qabsaa'onni bakka tokkorraa ka'anii bakka tokko imaluuf bakka tokkorraa dhaqanii bakka tokkotti ammoo sochiilee yookaan qabsoo geggeessuu baay'ee rakkisaa ture. Yeroo sun namni wal gurmeessee isin dabalatee qabsaa'onni duraanii gara falmiitti seenuudhaaf karaa kamiin wal qunnamtaniiti akkamitti fakkeenyaaf Baale keessaa Harargee dhaquudhaaf baay'ee yeroo baay'ee fudhata. Akkasumas Harargee keessaa immoo haga Wallaggaa Walloorraa haga Booranaatti Booranaa Gujitti haga Shawaa fi guutuu Oromiyaa kanatti wal dhaqqabuun baay'ee yeroo itti rakkisaa turetti akkamitti yeroon sun wal qunnamtanii hoogganoonni hedduun gara qabsootti imaluu dandeettan. Dhugaa rabbiitti dubbiin adiitu dhugaadha. Bara dukkanaan duubaa jechuun hin danda'ama. Akka nama halkan rooba kamiilan malee karaa arguu hin dandeenye yeroon sun yeroo sani anuu qabsoo Baale keessan dhoote ta'amata 3 4 deemte eegasii 4 deemte anuu dhagahe mataa kiyyaa ka Baale wadhakkaa Baalee jiru osoo hin dhagahin bara 1964tti ani Harar dhaqe Dirredhawaa dhaqee Dirredhawaatti hiriirri nagayaa jedhaniitiin hiriirri tokko bahe. Gaafni sun gaafa Soomalee fi Itoophiyaa wal loltu Tagojjaal irratti lolli deemuu ture. Lola san Soomalee fi mootummaa Itoophiyaatti wal lole. San irratti hiriirri bahe. Ani ijoollummallee hin qabaa. Hin beeku waan sanii hiriira agarraan ofirratti yaa waliin deeme. Waliin deemee fi waliin fiigaa oolee gara sa'a 11 gahe Faras magaalatti. Uummanni kun marti ticha'ee amaari gurguddaan barmeedaa qabu warri mootummaa dhufee achitti haasawa dheeraatti haasa'e. Haasawa kana keessatti dhagahe ani rummaa wannummaan hiriirri kun godhameefu Abdurazaaq Haji Huseen Aadaw Abdullee Usmaan jedhanii wayita isaan dubbii godhan dubbiin edaa dubbii Soomaalee fi Itoophiyaati jecha achitti beeke. Yeroo tana namni qabamuu qabu Soomaloota magaalaa jirtu mulu ijoolleen boolisni xiqqoodha ijoollee durree magaalaa jirtuun har'a isin boolisa mootummaati waan feetan godhuu dandeettanii boolisni isinirraa fuudha isin ammoo qabdanii fiddanii uummata kenna uummata shakkitan maraayyuu boolisitti kennuu qabdan jedhanii amrii kennaniif. San keessatti maal dhagaye darasaa Arsii illee hin dhiisina qaba bakka agartanitti kan darasaa Arsiisan hin dhiisina qabaa jennaan rifadhee qabame duruu jedheetiin biraa ka'eetiin hin deeme. Darasaa Arsii maaliif qaban Arsiin Soomaleen obboleeyyan jetteetiin gara Soomaleetti lakkaawwattee tanaaf Arsiin Soomalee waliin gargaarsa qabdi isiillee qabaa jechaan achirratti haasawamte. Tanaaf ani keessaa baheetiin deemu duraanuu wanni masjiidarraa baheef ganama qursii nyaachuu fi sanaan qadhee isaan waliin deeme eegasii deebi'ee ammallee mana maqaayee silaa kursii ganama yaaddasetti godhee shaayii dhuga jedhee yeroo an ol seenu durriyyeen ijoolleen olii gaffiiduu ta nama qaqqabdu sun mana san keessa tatteetti Arsii maxxaa jedhaniitiin darasaan Arsii dhufe jedhaniitiin na laalan. An namtichi abbaa maqaayee shaayii fuudhee na dura kaayee an shaayii batana mee danda'ee halgu. Jara kana hin lolaa ammoo hin kadhadhamoo maal godhee harkaa bahe. Waan reef jedhinillee dhagahe waan isaan jedhinillee arge. Na barbaadanii na dhiisanii qabaa jechaa duraan jedhanii na beekanii akkam godhaa tana yaada kana matana na godhe. Isaan hajaa ofii fixatanii gamaa gaban dhufanii na dhaabatan. Ante tanas naan jedhan. Ana koo ilaalumaan taa'eesuma shaayii qabaadha. Tokko dhiisi shaayii haa badhifatu dhiisi jedheen. Shaayii tana an takkallee shaayii tanaa nuti hin eeyyuu. Ammallee ture natti deebi'e. Ante shaayii xaxa lamni attattum jennaan kan jedhetiin qabee. Inni na qabnaan kun ani akkana jedheen. Waa takkaayyuu waan ati jettu dhaga gurraan qabu jechaadha. Abboo tokko dhiisnuudhaa kana duudaa dhiifnetiin maal goonaa waan biraan barbaadan dhiisnetiin na biraa fiigan. Inni isaan lameen na biraa baanaan anilleen isaanuma jala gabbahee abbaan maqaa'ee arabaa fiigii masjiidatti deebi'an jedhee an fiigee achirraa bahee
halkan san achirraa yaabbadhee Finfinneetti gale. Wayitaan Finfinneetti galu Masjida Anwaritti buune. Masjida Anwarii irraa waraqaa qabnaa warra hajjii deemuu fi waraqaa harkaa qabnaa. Waraqaan tokko irraa hafee manatti deebi'eetiin waraqaa san manaa fuudhe. Yeroo kana farda yaabbadheetiin hin deeme. Manni marxoo marxifadhaa. Yoo bakka takala imaanutti hin geenne ijoollee tamaarii tagabbaatutti hedduu dhufe. Dhufnaan Soomalee shirrixaam jedhanii natti fiigan. Dhagaa naaf namticha fardaa osoo tuman haga keessaa ijoollee keessaa baanutti dhagaaf anaa namtichallee tuman. Awwaan Soomalee shirrixaam jecha afaan Amaaraatiin hin beeku maal jenna namtichi marxoo ati marxoo tana baafadhu naa jedhe. An namticha ammoo na eegee naan deebi'uu barbaada. Marxoo tana baafattu malee ansi fuudhee isin hin deebi'u naan jedhe. Ol seenee manatti mana Hajji Abduu Arusitti bu'ee ol seenee surree baafadhee surreen ol deebi'eetiin akka koofiyaallee lafa kaadhu naan jedhee ol deebi'eetiin masjidatti deebi'e akkasiin. Waan san gaafa sanatti buutee akka qabsoon baaletti kaate an hin dhageenye gaafa kanallee wanni an irraa beeken Soomalee fi Arsiin waliin jirtii jechaas irratti beeke. Kun illeen silaawu mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti uummata keenya adda qoqqooduudhaa fi maqaa adda addaa kennuudhaa fi nama keenya illee dugdaa garaa godhuunsi shakkii miti uummanni Oromoo naannoo Arsii jiru Sumaaleen obbolummaallee ta'e ollummaan immoo qabna rakkoo miti saniiti garuu Oromoo biraarraa adda baasanii Sumaalee wajjin firoomsuun isaaniillee dogoggora guddaa dhaluudhaa fi mee amma gara sochii qabsoo naannoo Baalee san yoo deebine isin akkanuma tokkotti akkamitti sochii san keessaa qooda fudhachuu eegaltan? Ani gaafa amma siin jedhu kana 64 65 illee ani yeroo lama wal duraa duuba Makkaa dhaqee gaafa 66 an deebi'u haga ganda kiyyaattuu soora dhufte ganda marjala geettee jirti. Yeroo kana gaa ani wanni an na duraa mul'atu dafee waamicha abboonni kenna hayyoonni kenna laba isaan godhan qooda irraa fudhachuuf baatii sadiillee osoo akka galleerraa osoo hin taa'in isaanitti dabalamnaan bakka Jeneraal Hussein Buna'ee jiru dhaqnee gaa waraanni guddaan qawwee hin qabne isaan biratti qubatee jira. Achirraa gaa lolli jabaan yeroo san deemutti jiru Gindiir jalaa fi Gobba jala. Yeroon Jeneraal Kabbadaa Yaaqub Gobba fi Gindiir jidduu guyyaatti ganama Gobba bulee ganama dhufa Gindiirin guyyaa guutuu oolee galgala Gobbatti deebi'eetiin waa'ee waan dalloo bunaa keessa oolte hubata. Yeroon sun yeroo likkii malee makiinallee Gobbaa fi Gindiir karaa miilatiin deemuu hin dandeenye heelikooptariin deema ganamallee galgalallee isaan galaa ganamallee isaan deema. Yeroo karaan Baalee Waabirraa fi karaa dallootii dhufee qal'atee karaa tokkicha makiinan deemsan malee karaan tokkollee nafin yeroon sanii yeroo san keessatti gaara goonni jedhanii bakka Jeneraal Hussein Bunee irraa lolu san kiiloomeetirii 100 nurraa hin fagaattu ammoo kabbaad masaariyaan darbamu daqiiqaa 3 dhagayama bakka nu jirrutti. Sa'a 24 guutuu dhageetta kabbaad masaaraa kan nagaa warri sooraa hin qabu warri kabbaad masaaraa darbu warra Itoophiyaatu gara sooraa keenya kanatti darba. Kabbaad masaaraan waan akka madaafaa fa'aadha. Madaafaati. Isa in darbama fagoo dhageetta waan guddoo darbama kana yeroo sun yeroo san. Kanaafuu gaa ummanni keenya kabayyee jiru illeen uf qopheessee jira uf gurmeessutti jira. Yeroo sanii yeroon baalabbaatichi kenna jaarsota hayyoota ofii walitti qabee dhiiroo ummanni kun yoo cabe illee nutti deebi'ee haaluu irraa baafachuun oolu bakka deemuu irraa yoo cabee ol deebi'u taate nu haa uf gurmeessinu jedhee mootummaarraa dhaqee waraqaa baasee nu gaa isinuu kana rakkoo guddoo keessa jirtanii nulleen ammootuma maatii qabna. Horii qabnaa lafa qabnaa uf eeynaa qawwee bitannaa nu beekaa jedhanii hama mootummaa irraa fudhatanii qawwee bitan. Baallee jedhanii biyyi teen akka jirtuun
qawwee 500 ol bitatte yeroo gabaabduu keessatti akka sanitti qophaa'aa jiran bakka maraayyuu akkuma biyya teennaa godhan sanitti biyya gara mara keessaa baalabaatota mara keessaa qophaa'uutti jiranii qawween Soomalee ol dhuftu caalaa qawwee gara mootunuyyuu gara shawaatiin kan dhuftutu hedduu qawween sun hin gurguramti horii 5 qawwee takka bitan horii 7 qawwee takka bitan horii 5 irraa ilaa horii 7 bitanii namni martinuu qawwee Soomalee dhuftu caalaa qawwee ufii bitateetiin lolattiin seenutu irra guddoo. Barri kun bara sirna Haile Sillaaseetii miti? Haile Sillaasee keessa. Maali ka'umsi yeroo san Baaleetti lolli ka'ee Haile Sillaasee wal loluun barbaachisee maali? Lafa tana hedduu isii qalaadii tana lakkaawanii warroota isaatii kennuu namarra irraa kaasuu barbaadanii gibirallee dachaa godhuu barbaadanii uummanni keenya torba diidate. Miidhaan dhaqqabame maal fakkaata yeroo sanii lola ta'een? Lolarratti miidhaan gaarakkoon dukkanaan duubaa sanii waan kiiloomeetirii 50tti argame warri kiiloomeetirii jiru hin beekuu hin danda'u sunillee seenan achumatti murrachiitu beekuu danda'a malee nam tokkollee waan sirraa fagootti godhame tokkollee beekuu hin dandeetu lafti dheertu telefoonni hin jiru namni ol keessa hin deemu lola malee wanni bakka san jiraa hin jirtu nama haga dhume tokkollee namuu beekuu hin jiru bakkuma jirutti namuu ofirraa difeensi godhaa. Waan diqqoo miti wanni nu fuulduratti godhamu hin dhiiriin jalatti lolli halkanii guyyaa ka deemu hin agarra golocha keessatti lolli ka deemu hin agarra gara kaaniin goobba jala gaheetiin lola mootummaan ofirraa difeensi gootu ka isaanitti as dhiibaman hin agarra kun egaa waan beekamaati ammoo namni hagana du'e hagana ajjeesaniin namni lakkaayitiin godhuu danda'u beekuu danda'u hin jiru karaa namootuyyuu gadabirraa baale seenu waashaa sibsibee ka jedhan kun cufanii namtichi yookaan namni keenya keessaa ka bakka isaan qabatee harkaa qabu haaji maqaan isaanii haaji Muhammad jedhaniini isa ka gaara san qabatee harkaa qabu karaa saniin deemuu hin danda'u roophilaan hadaabbarraa goobbatti bu'aa karaa makiinaan deemuu hin jiru. Akka dhageenyatti mootummaan Haile Sillaasee uummata keenya osoo hilin meeshaa xayyaaraa gurguddoo qabduun gandeen adda addaa dha'uudhaaf namaa fi sa'aallee gubuu himama. Yeroo sanitti lola san keessaa qooda fudhatanii reefu gaaffii kamii gara qabsoo dabalamtan tajaajilee kaafne turre. Lola lama deemaa jiru kan yeroo kan isinitti dabalamtan moo kam? Bakkeen diqqoo bakkeen sun lafti teenna baalee bal'oodha. Dalloo jedhamti osoo baalee jedhamtu dalloo jedhamti taaniin baalee jedhan. Ani dhiyoo tana gaafa dhiyoo tana biyyaa tokko biyya galee dalloo san dhaqe. Dalloo san dhaqedhaan abboon nama baalee dhufe jira koota nama baalee dhufe jira koota jedheetiin nama waaman. An biyyatam jira sila jedheen an baalee jiru yennaan baraa sun ati dhufte baalee tun dalloo naan jedhan. Jechuun baalee keessattuu akka lamatti waamantu jechuu kiyya. Kanaafuu bakkeen lolli Roophiilaa itti deeme suni dalloo. Bakka maali jeneraal Waaqoo Guutuu, Adam Jiloo, Muhammad Rubee bakka isaanii sanii bakkeen Roophiilaan dhahe. Lolli kun hoogganuma isaanii jalatti deemaa ture malee walii galatti? Walii galatti hoogganuma isaanii jalatti deemuu ture. Namni gaafa san bakka san jiru Maqdishoodhaa dhufeetiin waraana san keessa jiru jaarraa abbaa gadaatu gaafa san fatoo Roophiilaa horii dhahuu kan nama dhahuu san isaantu kaasuu ture Abdul Hafiizii fi jaarraa abbaa gadaatu gaafa san bakka san ture. Isin lola kanarraa qooda fudhattanii gara gaaffii dallooti miti lola baalerraa an fudhadhee jira. Hoogganuma isaanii jalatti hoogganuma guddama maqaa. Hoogganuma isaanii jalatti fudhadhee jira. Ammoo nu wayitu san dhufne qawwee hin qabnu tireeningii jecha nu Mogadishootti ergamne Soomalitti ergamne yeroo gabaabduu eegas eega qawwee fudhadhee tireeningii fudhadhee deebi'eetiin lola qooda hedduu irraa fudhadhee jira. Shangalee akkuma amma isaan kaasanii yeroon sun baay'ee yeroo dukkanaa ture yeroo namni itti wal quunnamu turre yeroo lolli itti ka'e sun ammoo ka'umsi lola sanii akkuma amma argaa jirru kanatti mormiilee biyya keessatti gaggeeffamaa jiru qabeenya keenya saamamuu qabu mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaan waa kabajamu jechuudhaan
yeroo itti dargaggoonni barattoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti ka'aniin kan wal fakkaatudha. Mee lolli yeroo sanii Baaletti geggeeffamaa turee fi mormiin ammaa kun waan wal fakkaatu akkas. Akka laalicha kootitti san umriin tiyalleen yeroo sanaan jiraadhee san akka baanaa jinaafatti hin argine garuu waan hin odeeffadhee fi waan hin dubbisarra waan hin hubadhurra miidhaan nama keenyaa haa yeroonii fi bikkitti wal dhabdu malee hacuuccaan nama keenya irra jirtu saaminsi nama keenya irra jiru yeroo hundaa wal fakkaata. Keessattuu bara dukkanaa san akkaati maqaatu hiitetti saaminsa diinagdee fi kan qabeenya guutummaa osoo hin ta'in maqaan nama keenyaatu jijjiiramee geeddarame maqaan lafaa geeddarame kan namaatu geeddarame oromummaa sadarkaatti isaan lafarraa balleessuu irratti akeekkatan keessa ture. So qoqqoodamiinsi nama keenyaa jedhama fakkeenyaaf akkaan hubadhutti abbaan ajinaan caalaa ibsuu danda'anii tokko walitti dirmachuun hin turre yeroo sana osoo lola Baalee keessan keessatti Oromoon bahaata dhihaata walakkaa dirmatee turte gabrummaan uummata keenyarra hanga ammaa turte waan turtu natti hin fakkaatu miilirraa gabaabbata ture garuu walitti dirmachuu dhabuun san kan ka'e dammaqiinsa yeroo sanii hanqinni jiraachuu fi kana kan mul'isu wanni nu hubadhurra. Kan ammaa kana argitu ijoolleen xixiqqoon daa'imman kan bahat dhalate kan kaaba kibbadha kan dhiyaat dhalate afaan isaanii yookaan kaayyoon isaan mormanii fi yaadni isaan calaqqisan tokko biitti ta'e maqaa biyyootaa dadhabanii kan bahaa jiru kun lafa shawaa keessa jirtu walga teenya jaa kaanis akkasuma akka bahaa teenya jiru. So kun dammaqiinsa namni keenya hangam takka akka deemee jiruu fi maal akka barbaadan garaagarummaa ifaa godhee agarsiisu yeroo dukkanaa san wal qabinsa dhabu walii dirmachuu dhabu garaagarummaa nan argu hamma namni dammaqiinsa irraa walii dirmachuudhaa fi fedhii isaanii hubatanii abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu isaaniiti akkaan hubadhutti. Mee abbaan ajinaa gama keessanitti yoo deebi'ee isin gama tokkoon Baalee irraa lolaa turtanii garri tokko ammoo kan Jeneraal Waaqoo fi Haji Adam Jiloo keessatti qooda fudhatan Dalloo irraa lolanii eegasii jaarraa abbaa gadaatis akka isinitti makame amma kaaftanii walitti dhufeenyi keessan eessatti ture eegasii ammoo hoo garamitti imaltan tokko taatanii loltan moo akkuma amma kuun Baalee jedhee Baalee irraa loluu fi kuun Dalloo irraa kuun gara biraa irraa lolli itti fufee yeroo sana. Tuni lolli dura dursoo Baalee fi Dalloomaa fi Baalee majamtu waliigalatti namuu bakkuma jiruu lolaa jira. Waaqoo Jeneraal Waaqoo guutuu Dalloo keessa as lola garuma goobbaas dhiibama. Huseen Buna illeen gara waabirraa garuma goobbaa kanatti dhiibama qal'isanii lafaa yoo diqqeessanii walittuu gabaabattee jirti walittu wal bira ga'uu kaan ammoo walquba qabeenyi isaanii hin jira. Yeroon isaa wal argan biyya keessa wal arguu caalaa gaafa biyya Soomaleetti bakka takkatti tireeningii godhanii bakka takka qawwee fudhatanii kun karaa Dalloo deema kun karaa Baalee karaa kanas deema waan ammoo turuyyuu isaan yeroo sanitti an beekuu hin danda'u akkamitti qunnamtiin isaanii jirti hin beekuu hin danda'u ammoo wanni differentii addaan qabaa hin jirtu. Akka hixaatti gaa lolli sun xiqqoo gab jennaan xiyyiitiin lolli likkii malee dheeratee xiyyiitiin irraa dhumnaan nu xiqqoo isaan dura magaalaa Luugeenne yeroo nu baatii sadii tireeningii fudhannee irraa baanu. Eessa magaalaa Luuge? Magaalaa Luuge Soomalee keessa achitti waraanni Jeneraal Waaqoo guutuutii fi waraanni Jeneraal Huseen Buna illee achitti nutti dhufan. Waraanni 10,000 ta'u 6,000 Waaqoo guutuu wajjin 4,000 Huseen Bunee wajjin magaalaa Luugsanitti nutti dhufan. Achitti gaagaafni Soomaleen. Bara isaa yaadattanii? 1966. Jalqabbii 1966 yeroo tana yeroon mootummaan Soomalee jarjartee waraanni hagana ga'u takka achiin duraan namni dhufu nama 1,000 nama 2,000 nama 500 har'a ammoo 10,000 dhufnaan raashinuma kenna iyyuu qopheessuun hin jabaatee warruma barsiisaa uummata kana barsiisu iyyuu duraan nama 5 nu barsiisu ture nama 5 irraa nama 50 militarii 50 nu fidanii uummata 10,000 kana barsiisuu fi kana gaa baatii 2 moo baatii 3 nu barsiisanii gaafa irraa ba'an hin galtanii tireeningii keessa fudhatanii jedhan ammoo torbaan dhufu keessatti biraa ministeertu dhufeetiin isiniin dubbachuuf jiraata jedhanii Abdurazaaq Haji Hussein namni jedhamu
helikopteraan dhufee mooraa teenya sanitti bu'ee achi haasawa dheeraa nu godhee haasawa isaa kana keessatti wanni nu sossodaannu nutti mul'atte. Yeroo inni nuun jedhu mammaayisi Soomalee akkana jedhaa jedhe. Lakkuun jaalalaa wal ol fuutee humnaa waliin lafa dhoyti beekaa jedhe. Nuuf isinillee lakkuu fakkaanna. Nu nama mootummaa amata 6 isinillee sooraa amata 5 nu gaafsan sooraa amata 5 warra qabsoo Sooraa jechuun nama hin beekne tarii bilisa baaftu jechuudha. lakki revolution jecha sooraa jecha revolution jecha ka warra Warraaqsa jechuudha. qabsaa'ota jecha Warraaqtoota qabsaa'ota. qabsaa'ota bilisummaa jedhanii afaan arabaatiin waamanii akkatti isiin jedhamtee beeku waan jedhamteef sooraa baalee jedhama waan beekamte isiin amma warrummaan arabaatu amma deengaddaa Masri keessatti mootummaa garagalche kuni sooraa Masri jedhanii beektu sooraa jedhan ta Liibiyaa sooraa jedhaniin ta Masri sooraa jedhaniin ta Suuriyaallee sooraa jedhaniin wanni amma deemaa jiru martinuyyuu maqaan isii sooraa afaan arabaatiin waamamte sanirratti egaa biraa ministeer dhufee wayitaa nuun haasa'e nu nama dhugatti humna hin qabne isin jaalannaa waan isin godhuu hin barbaanna ammoo humni teenya laaftu akkasiin quba qabaadhaa jedhe. Lammaffaa eenyu isin keessaa dhuga oomsa yoo waraanni kenna ka Soomaleen qabdu mootummaa Soomalee qabdu 10,000 hin ga'u isin hin jedhe eenyu isin irraa dhuga oomsaa nu jedhe tunillee nu sodaachifte. Ammallee sadaffaa nu mootummaan teenna akkuma isin jenne sanii waan nu isin kennu nurraa guddifadhaa ammallee akkanatti guddattanii hin dhufina nurrallee hin citina tanaafuu annoonni dhaamadhu waan nu isin kennu nurraa guddifadhaa jechaan nu biraa roopilaa fi yaabbatee barrisee torbaan tokko duubatti itti gaafatamaa mooraa sanii miilitarii namtichi miilitarii ka itti gaafatamaa kenna qawwee 500 isinii kennamte san fudhadhaa nuun jedhee sooran teennoo kanii qabsoon baalee achitti gufuun guddoo isii qunnamte waraanni sun qawwee 500 jala deebi'uu hin dandeenye nu wayita dhufnu qawwee 2,000 oltu karaa jecha fidadhee dhufne qawwee 500 galachuun hin jabaatte kanaafuu waraanni keenya akka jiruun achitti hafee haguma nama qawwee qabuu bichatuu biyyatti ol deebi'ee achitti kufnanti argamte gaafa kana gaa akka jiru magaalaa Maqdishootti qajeellee magaalaa Maqdishootu waraanni namni 10,000 itti seenee afaan tokkollee isaanii hin beekne biyya san maraayyuu sochoosee jechuu hin dandeenna bakkeen bulanii fi bakkeen deemanii fi karaan deeman uummanni keenya warra magaalaallee hin beekne magaalaan hin sochoosan jechuu hin dandeetta haga biyyi magaalaa jirtu marti sodaattu takkatti magaalaa san keessa guutan achirraa gaa warroonni itti gaafatama qaban akka hayyuu seensuraa waan deemaniif gaafatanii nu jaarmaya qabnaa maqaa kennan gargaarsa kennan nu gargaara waan duraan godhuu turtan san itti nu fufaa jedhaniitiin hin gaafatanii nu maqaa adda bilisummaa Oromootiin itti dhiyeessanii adda bilisummaa Oromoo kana nu fudhachuu hin dandeenyu maqaa kanaan isin gargaaruu hin dandeenyu maqaa biraa baafadha yookaan nutu maqaa isinii kenna maqaa keenya san jalatti uf dhoysitanii jiraachuu qabdanii nuun jedhanii maqaan kanuu kennitan kanuu kennan ta'in kun kam jennaan maqaa Ogaadin isinii kennina jedhanii nu maqaa afaan Soomalee tuun beeknu akkamitti maqaa kana fudhanna jenneetiin harkatti dinne amata tokko guutuu Oromoo tana deemu ture irraa maayyatee ministeerri ajaa alaa ka isaanii ka Haji Hussein Suraa amma itti deebi'eetiin waliin haasa'u nu isin gargaarraa waan isin jedhu gootuu jedheen maqaa nu isin jedhu fudhachuu oofisa barachuu telefoona seensisuu BO boxii banachuu alaabaa balbala duratti fannisuu tana afran gootee gaafa dhuftan gargaarsa isinii goonaa jechaan achirratti jalqabamte gaa as deebi'anii wal mari'atanii
waraanni keenya namni kuma kudhanii kun nama qawweewanii mallaqni tokkollee seenuu miti ummata harka qullaa jiru ka kiisi isaa qullaa osoo birri shilingii 100 jedhaniyyuu namni kireessuu hin danda'u namni keessa mootummaan Soomalee gargaarsa kennisuuf Haji Hussein Suraati fuu shilingii 5 guyyatti kennanii fi shilingii 5 sanuu harkatti hin kennanii fi maqaayii tanaa nyaadhu jedhanii shilingii 5 guyyatti nyaata. Tole egaa yeroo tana amma akka daawwattoota keenyaaf ifa ta'u humni biyya keessa sossowaa turte san cabxeetii akka jirutti waraannii fi hooggantoonni biyya Sumaalee bahanii jiran yeroo tana amma yeroo Haji Hussein fa'aa mootummaa Sumaalee dhiyaatan. No, akkasii miti. Waraanni keenya kan 10 dhufe isaanii lolli keenya gaafa isaan karaa kibbaatiin Booranaa fi Gujii keessa gahe karaa dhiyaatiin Shawaa fi Diidaa Arsii amma jedhamtu tana keessa gahe silaanu amma Arsii yoo jenne gama gamanillee Arsiidha ammoo nu Baalee Diidaa jenna Baaleen Baalee jenna Arsii amma mootummaan Habashaa itti baafte kanaan Diidaa jenna malee Arsiin jennuun Arsiin gama gamanillee Arsiidha. Kanaafuu Arsiitti achi cehee karaa ammootu Harariin bookee xiqqoo bookee guddoo haga kuundoo saaqataatti qabsoon yookaan waraanni kennayyuu achi jira kan isaanillee fudhatee wal bira geenne haga namara bal'atee yeroon sun bal'inni hagas osoo jiru waraanni kun deeme cabnanaaf hin deemne cabnanti nu hafuu santu cabnana biyya teenna tahe malee yeroo san yoo xiqqaate waraanni 20 oltu lola keessa jira. Ammoo cabnanni isaan capan xiyyiitiin takkallee isaan dhaqqabuu dhabu waraanni keenya Somaaliirra ol deebuu dhabutu isaan gadi buusee namni amma laaffatee guyyaa guyyaan kun harka kenna kuuman ofiitti gala saniin gadi cabe malee waa guyyaan sun guyyaa ofiifuu yeroon sun yeroo irra lolli deemaa jiru bal'achaa jiru wanni nu kuffise hafnana mootummaa Somaaleetiin waraana nu dhoogatsantu duuba isii achirraa kaatee laaffatte malee achiin dura jajjaba turte. Asirratti yeroo isin luug seentanii akka mootummaan Sumaalee isin gargaaruuf gaafattanitti keessattuu adda bilisummaa Oromootiin isin gargaaruu yoo barbaadan ka Ogaadin fudhaa kan jedhu isinitti himanii maaliif adda bilisummaa Oromoo didanii ka Ogaadin fudhaa isiniin jedhan? Eegasii fudhattammoo maalirra walii galtan? Adda bilisummaa Oromoo baafachuun haqa keessanii ammoo nuufillee faayidaan keessa hin jiru isinillee faayidaan keessa hin jiru mootummaan Habashaa mootummaa jajjaba nuttillee duuluu dandeettu isinittillee duuluu dandeettu maqaan kun ammaaf isin fayyaduu faayidaa isiniin godhu kaayadhaa yeroo biraatiif yeroo jajjabaattaniif jecha malee hamtuu biraa osoo hin ta'in ammaaf ammootu maqaa Ogaadin isinii kennina jedhanii sani gaa bakkee nama irra jirru maqaa Ogaadin kana fudhannee jennaaniin oofisa mana Soomalee galbeeti ta'isan jentu immoo ta'e Soomalee galbeeti Ogaadin Soomalee galbeeti fudhadhaa jedhanii maqaa kana irratti fudhanne jennaaniin oofisa banadhaa telefoona seensifadhaa BO boxii banadhaa alaabaa fannifadhaa tana gootanii irraa baatan isin gargaaraa jechaan achirratti dhufte tana deemnee gaa wal gaafannaan oofisa barachuu nama danda'uu miti dhiiroo gaa namni waa wal gaafataa wayita wal mari'atu sila dhiiroo namni keenya magaalaa tana hin jiru kuminteen Oromoo magaalaa tana jirti jedhanii wal gaafatanii hin jirti jedhanii haa namni gabaabaa ta'uu malee haga nama 20 haga 25 namni hin jira ookee namoota kana walitti nu qabaa jedhanii namoota kan walitti fidanii dhiiroo isinillee ilmaan Oromooti nullee qabsoo Oromoo keessa jirra bilisummaan tu yoo dhufte isinillee tageettu kanaafuu warri mootummaa wanni shartii yookaan nu dura kaayetiin jedhe isin nu gargaaruu irratti oofisa barachuudha nu humna hin qabnu nu gargaaraa nu banaa jennaaniin nutu wal mari'atee warri komitee wal mari'atee rabbi rahmata isaa godhu rabbi jannata isaa qananiisu Muhammad Umar nama xiqqoo isaanirra wayyoo qabu nama
mallaqa xiqqoo isaanii wayyoo qabu namni sun ati uummata kana gargaari jedhanii inni fudhatee ofirratti fuudhee nu gargaaree oofisa nuu banee waan oofisni barbaadu mara qopheesse akka saniin oofisa banneetiin mootummatti deebine. Mootummatti deebinaan Haji Hussein Suuraa kun waan isin jettan maraa goone gargaarsa nu dhaqqabaa jedhee gaafate ammallee. Nu gargaarsa hin qabnu maal kalema gargaarsa isinii goonaaf oofisa banadhaa nuun jennee jennaaniin nu bakka gargaaramtan beekna malee waan isin gargaaru mataa kennaa hin qabnu jedhan. Maali wanni bakkeen nu gargaartu eessennaan safaaraa ambaasaadoroota Arabaa ta magaalaa tana jirtu gartuu jedha. Uummata kanatti ibsa guutuu kennii fi waan qabsoon teessan keessa jirtuu fi waan uummanni keessan habashaan godhe gabrummaa jala jirtan maraa ibsii fi uummata kanaa kenni. Uummanni kun woo waraqaa san argatan na dubbisan. An uummanni kun uummata haqa qabu, uummata dhugaan gabrummaa jala jiru, uummata nuhuu gargaaruu barbaannu ko gargaaruu dadhabnee gargaaraa jennaani achirraa gargaarsa argattanii akkas godhaa jedheeni. Haji Hussein yeroo gabaabduu keessatti waan sammara fuudhee uummata saniin gahe waraqaa babal'aa seenaa teenna fi waan qabsoon keessa turtee fi waan gabrummaan nu goote maraa ibsa bal'aa kenneef. Baatii 4 keessatti biyyoota 4 irraa deebiin nu dhufte. Biyya akka Iraaq, Suuriyaa, Kuweet, Yaman biyya afran kanarraa waamichi jedhu kotta biyya teenya kan dhufe. Wanni an dagadhe ta'e irra utaalee an taare gaafa oofisni banamu kana kun magaalaa Mogadishoo keessatti. Mogadishoo keessatti. Oofisni kun tartiibaan baname waanuma akka caayaa wayiiti tan namni ta'e. Tartiiba oofisa nagayaa oofisa guutuu waan mara qabu. Gaafa oofisni banamu kana Muhammad Umar Birzentii ulfinnaa jedhanii filatan gaafa san. Birzentii ulfinnaa ko oofisa kanaa jedhanii isa filatan. Haji Hussein Suuraa Jeneraal Sekirteerii jedhanii filatan. Gaafa sani gaafa alaabaan teenya ta duraa itti fannifamte ta waaqoon guutuu yeroo alaabaa san achi fannisaniitiin dhaabattu uummata keessa taa'aa Shantan Shubbisaa arge. Shantan Shubbisaan nama walaloo qabuu jecha itti himanii jiran quba qaba. Aboo kootti gurbaa jedhee waamee mee walaloo goote jedhanii alaabaa sanatti walaloo baasi jedheen. Aboo maal silaa kalee dhengata osoo natti himtanii qophaa'ee dhufaa anama qophaa'ee harkaan qabu maal baasuu danda'a ammatti innaan ammuma baasi waan dandeettu itti jedhi jedhaniini achi siqee waa babarreessee as deebi'ee maddii lamaan diimtuu magariisan jidduu jedhee gaafni baase ta jalqaba alaabaa tanarratti alaabaa san irratti jechuu kiyya. Achirraa gaa yeroo tana kaanu badhetti odeeffataan kana dura qabu irratti alaabaa lamaatu bee wanna jiru jira takka tan moggaan lameen diimtuu tanaa fi taan ammoo tan amma biyya keessatti fakkaatu tan baalli bunaati wanni akka mancaafaan jirtu sheemaa marra shaaffaanis godhan tajattu jira kanarraa wanni nu ibsitu maaltu jira lameen kanarraa. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee innansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Qaqqalee dhiigaan deeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhihaatee tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafatee